Ashamaa harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Multiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Yukireenitti nagaan kan jiraatu gaafa kaayyoo keenya milkeessinee jedhan Pirezidantiin Raashiyaa. Pirezidantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin Yukireen waliin nagaan kan bu'u kaayyoo keenya erga milkeessinee boodaa jedhan. Puutiin kana kan dubbatan gaazexeessitootaa fi jiraattota waliin gaaffii fi deebii taasisaniin yoo ta'u, dhimmoota garaagaraa irratti deebiis kennaniiru. Gaaffii fi deebiin isaan taasisan kun harki caalaan waa'ee kan Raashiyaan opereeshinii waraanaa addaa jettee waamtu dhimma waraanaa Yukireeniiti. Gaaffii dhiyaateef deebii yoo kennan Puutiin dirree waraanaa irratti haala fooyya'aan akka jiru cicanii dubbatan. Sagantaan Televiziyoona biyyattiin darbe kun Pirezidaanti Puutiin lammiilee biyya isaaniif haasaa taasisanii eegalan. Biyyi keenya walabummaan ishii yoo hin eegamne jiraachuun ishee tasuma hin danda'amuu jedhan. Haasaa isaanii keessatti yeroo waraanaatti dinagdeen Raashiyaa cimaa ta'uu erga himanii booda dhimma waraana Yukireen irratti fuulleffatan. Puutiin dubbii isaanii keessatti Yukireenitti nagaan kan jiraatu gaafa kaayyoo keenya galmaan geenyedha jechuun kaayyoo isaanii Yukireen hidhannoo hiikachiisuu fi ilaalcha biyyoota lixaa deeggaruu dhaabsisuufaa akka ta'e tarreessan. Waraanni yeroo jalqabuu kaasee kaayyoon Raashiyaa kana ta'uu kan eeran Puutiin kaayyoon sun ammallee akka hin jijjiiramne himan. Turtii gaazexeessitootaa fi lammiilee biyyattii waliin taasisan kanaan yeroo ammaa loltoonni Raashiyaa 617,000 ta'an Yukireen keessatti lolarra akka jiran ifas godhaniiru. Bara darbe humni eeggataa 300,000 waraanaaf waamamuu isaaniin alatti loltoonni haaraan 486,000 bifa haaraan leenji'uus himan. Abjuun loltoonni keenya meeshaa harkaa qabaniin fedhii biyya keenyaa eegsisuuf qaban ammayyuu hin dukkanoofne. Walumaa galatti dhuma bara kanaatti loltooti walakkaa miliyoonii ta'uu jedhan. Puutiin lakkoobsa loltoota Yukireen keessatti lolarra jiranii haa dubbatan malee sababa waraana kanaan loltoonni meeqa akka jalaa du'an hin dubbanne. Tikaa Yuunaayitid Isteet irraa odeeffannoon torban kana ba'e ammoo loltoonni Raashiyaa erga waraanni kun eegalee du'an yookaan madaan 315,000 ta'u. Kana jechuun ammoo loltoota Raashiyaa jalqaba Yukireen irratti duula banan keessaa 90% jechuudha. Miidiyaa Raashiyaan Deelii Izveeshaa jedhamurraa gaazexeessaan gabaasa waraanaa hojjetuu fi Luhansk buufate dhimma loltoonni Yukireen yeroo dhiyoo as bakka Raashiyaan to'atte laga Dniipiroo ce'anii buufachuu isaanii Puutiniin gaafateera. Milkaa'ina loltoota Yukireen kana lafa xiqqoo wayii qabatan jechuun ibsuun loltoonni Raashiyaa lafa keenya oolchuuf jecha meetira hedduu gara lafa bosonni jirutti duubatti deebi'uu dubbatani Pirezidaanti Puutiin. Puutiin dabaluunis Kiyev biyyoota lixaarraa deeggarsa meeshaalee waraanaa argachuuf yaalii goote ta'uus ibsan. Maaliif akka kana godhan naaf hin galu. Uummata isaanii du'atti oofaa jiru. Loltoonni Yukireen ni deemu malee deebi'anii hin galan. Sababni isaas siyaasa geggeessitoonni Yukireen biyyoota alaa deeggarsaaf kadhataa jiru waan ta'eef jechuun deeggarsi Yukireeniif godhamu haphataa jiraachuu dubbatan. Yeroo Puutiin uummata isaaniif haasaa kana dabarsaa turan geggeessaa naatoo kan ta'an Jeens Stoltenberg ammoo Biraaselsitti ibsa miidiyaaf kennaa turan. Puutiin Yukireen keessatti kan mo'atu yoo ta'e weerarri inni geggeessu achi qofatti kan dhaabbatu mitiis jedhan. Pirezidaantii Yukireen Volodymyr Zelenskiin ammoo weerarri Puutiin geggeessu Yukireen qofatti miti kan dhaabbatu jechuun walga'ii gamtaa Awurooppaatti dubbatan. Puutiin ammoo haasaa isaanii keessatti loltoonni Raashiyaa dirree waraanaatti milkaa'aa jiraachuu himan. Qabatamaan adda waraanaa hedduutti loltoonni keenya fooyya'ina agarsiisaa jiru jedhan. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin waa'ee walitti dhufeenya Yuunaayitid Isteetii fi gamtaa Awurooppaa waliin qabanis kaasuun ibsa kennaniiru. Yuunaayitid Isteet biyya murteessituu ta'uu kaasanii garuu immoo ilaalcha impeeriyaalizimii qabdi jechuun qeeqan. Raashiyaan walitti dhufeenya Yuunaayitid Isteet waliin qabdu iddootti deebisuuf qophii akka turte kaasuun garuu immoo namootaa fi biyya biraa kabajuu qabdii jedhan. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan haala yeroo lola Raashiyaaf Yukireen gidduutti adeemaa turee fi erga lolli Israa'eliif Hamaas gidduutti eegalee dhimmi lola Yukireeniif Raashiyaa qabbanaa dhufuutu himama. Nutis
dhimma kana irratti kan qindeessine akkanaan isin biraan geenye waan nu hordoftaniif guddaa galatooma. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.